Waraana kana kan nu'unnudha. Barbaadina siyaasii keenya obbo Eliyaas Ibraahimis. Hamilee godhaaf hamilee. Akka gaaffiin keenyaatti gaaffilee gaafataman hunda deebisee gaaffii dabalataa itti fe'iisaatis deebisuudhaan tokkochaa hafee barataa Badirii Mahammad. Lammaffaa hambee gaaffilee gaafataman hunda deebisuudhaan gaaffii itti fe'iisaatiin lammaffaa hambee barataa Mahammad Ahmad Kamal. Akka siyaasisitti gaaffii gaafataman hunda deebisuudhaan gaaffii itti fe'iisaatiin sadaffaa hambee Kaamil Mahammad. Manneen barnootaa siyaasii uwwisee keessaa tokkoffaan mana barnootaa uwwiseeti. Lammaffaan ammoo mana barnootaa Saangoo. Galatoomaa jechaa kutaa shanaffaa keessaa Mahammad Hassan. Mahammad. Magala ka ba? Magala. Warab ko na wala ka. Barataa gaafii gaafatamu torbaffaa torbanii deebisuudhaan barataa Badirii Mahammad. Lammaffaa hambee gaafii gaafatamu torbaffaa deebisuudhaan lammaffaa hambee Abdiyyuu Rassan. Gaafii gaafatame torbaffaa shan deebisuudhaan sadaffaa hambee Ahmad Mahammad. Gara kutaa torbaatti waggaa dabarru sagal keessaa torba deebisuudhaan lammaffaa hambee Baaruddiin Ibrahim. Bulchee maraasa fudhachuu dandeenya. Maali hamileen akkanumaa jennu? Gaafii gaafatame sagal keessaa ja'a deebisuudhaan barataa Mahammad Adamu sadaffaa. Tole kutaa saddeettaffaa gaafii gaafatame hunda sagalirraa sagal deebisuudhaan tokkoffaa hambee Mahammad Ahmad Kaamilii waraana addaa fakkii jirre keessaas waraana addaa hamilee. Lammaffaan sagalirraa gaafii gaafatame hunda sagalirraa torba deebisuudhaan lammaffaa hambee Dhugoomsaa Feesii. Gaafilee gaafatame keessaa isiin tun barattuu shamarran
Kamil Muhammad sagalee irraa sagalteessuun tokkoffaa deemnee Kamil kan torba keessa dhiisuu makan barataa kutaa torba keessa balaa gaddaa qopheessuu jirra innis sagalee irraa gaafii gaafatamte sagalee irraa sagalteessuudhaan tokkoffaa kan fide Kamil Muhammad balaa gaddaa qopheessuu jirra. Barataa gaafii gaafatame torba keessa torbanii deebisuudhaan barataa Badrii Muhammad. Lammaffaa kan ta'e gaafii gaafatame torba keessa deebisuudhaan lammaffaa kan ta'e Abdiyyuu Rassan. Gaafii gaafatame torba keessa shan deebisuudhaan sadaffaa kan ta'e Ahmed Muhammad. Gara kutaa torbaatti waggaa dabarru